durataan paartii warraaqsa Dimokiraatawaa Uummata Gumuz obbo Giraany Guddataa naannoo Beenishaangul Gumuz keessatti miseensotni isaanii fi aangawootni isaanii 170 ta'an hidhamanii jiru jechuun beeksisanii jiru. Isaan keessaas 6 miseensota koree giddugaleessaa ta'uu dubbatan obbo Giraany. አጠቃላይ ጠቅላላ ድምር 170 ነው አሁን Walumaa galatti gara namoota 170 ta'anii kan hidhamanii jiran. Isaanis miseensota paartii keenyaa fi miseensota koree hojii raawwachiistuu paartii keenyaati. Erga waliigalteen nagaa mallatteeffamee booda akka gadhiifaman kan waadaan seename. Miseensota koree giddugaleessaa keenya keessaa immoo aadde Tsaayii Bandoo dabalatee namootni 6 Matakalitti ammallee hidhaa keessa jiru. Namoonni 6 Kaamashiitti hidhamanii jiran immoo tasumaa mana murtiitti illee dhiyaatanii hin beekan. Paartiin warraaqsa Dimokiraatawaa Uummata Gumuz Guudeen onkololeessa bara 2015 bara darbe waliigaltee nagaa erga mallatteessanii booda miseensonni isaanii hidhaman akka gadhiifaman mootummaa wajjin waliigalanii kan turan ta'uu itti dabaluun beeksisanii jiru. Haaluma wal fakkaatuun itti gaafatamaan dhimma siyaasaa warraaqsa bilisummaa Uummata Beenishaangul Behenan obbo Mirqaniyaa Zubeer miseensotni isaanii lakkoofsaan 10 ol ta'an naannoo Beenishaangul Gumuz keessatti hidhamanii jiraachuu beeksisanii jiru. ሰዎቻችን የታሰሩት 4 ስራ አስፈጻሚ አባላት ናቸው። Namoonni nu jalaa hidhaman namootni 4 miseensota koree hojii raawwachiistuuti. Miseensa koree giddugaleessaa tokkoo fi aangaa naannoo tokkos akkasuma hidhamee jira. Lakkoofsa isaa yoon sirriitti himuudhaa baadhellee miseensonni keenya 10 ol ta'an hidhamanii jiru. Miseensonni keenya waliigalaan hidhaman 17 turanii haa ta'u malee isaan keessaa kanneen wabiidhaan hiikaman illee jiru jechuun dubbatan. Dhimma kana irratti kan deebii kennan Abukaattoon biiroo haqaa naannoo Beenishaangul Gumuz obbo Jaallataa Fufaa himannaa Guudeen irraa dhiyaateef deebiitti aanu kennanii jiru. በጎድን ጉዳይ ከሶ ፍትህ ቢሮ እጁ ላይ ያለ ነገር የለም። Dhimma Guudeeniin ilaalchisee himatee kan harka biiroo haqaa jiru hin jiru. Itti murtaa'ee kan mana hidhaa keessa jirus hin jiru. Gama naannichaatiin jechuudha. Haa ta'u malee erga mootummaa wajjin waliigaltee nagaa mallatteessanii booda namootni kunneen miseensota keenyaa hiikamanii jechuudhaan waliigaltee mootummaa wajjin erga mallatteessanii booda kanneen hin hiikamne akka jiran quban qaba. Kana ilaalchisees mootummaan naannichaa ministeera haqaa irraa deebii isaa eegna malee nuti furmaata itti laachuu hin dandeenyu jechuun dubbatan. Dhimma kana irratti itti gaafatamaa sabquunnamtii ministeera haqaa irraa deebii dabalataa argachuudhaaf tattaaffiin taasifne ammaaf milkoofne. Warraaqsi bilisummaa Uummata Beenishaangul Behenan komii dhiyeesseefis obbo Jaallataan deebii itti aanu kennanii jiru. በቤሄኒን ተብሎ የተከሰሰም የታሰረውም ማረሚያ ቤት ያለ የማውቀው ሰው የለም። Behenan jedhamee kan himatni irratti baname akkasumas kan mana hidhaa keessa jiru namni hin beeku hin jiru. Kana ilaalchisees himatni gama Beheniniin dhiyaate hin jiru. Hangam beekutti namni isaan keessaa hidhames hin jiru. Namootni garuu akkaatuma yakka hojjetaniin shakkamanii kan hidhamanis jiru. Dhimmi isaanii falmiirra akkasumas adeemsarra kan jiranis jiru jechuun dubbatan. Rakkoowwan dhabamuu nagaa naannoo Beenishaangul Gumuz keessatti waggoota muraasa darban keessatti taasifamaa turaniif paartiin Guudeen harka qaba jechuun mootummaan komachaa turuusaa gabaasaa turuun keenya ni yaadatama. Bara darbe waliigaltee nagaa mootummaa naannichaaf Guudeen jidduutti geggeeffameen qaamoleen lamaan waliin kan hojjetan ta'uu fi hidhattootni Guudeen nagaan deebi'anii hawaasatti makamuun isaanii gabaasamee ture. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amborraa.